Yooyaa Ashamaar Kafuunii daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiidhaan isiniif dabarsaatti kan jiru magaalaa lakkuu Minneapolis Minnesota irraatii iddoon nuti argamnu immoo waldaa Ebenezer Oromoo Evangelical Churchitti argamna magaalaa lakkuu jechuudha. Akkuma baay'een keessan beektanii Oromiyaa xiqqoon waan hedduu qabdi. Oromoo baay'eetu iddoo kana jira naannoo 50 oli kan jedhani. Haa ta'u waldaan kun bara 2018 kan isaan bitatani. Haa ta'u turtii waggaa 5 gidduutti mortgage yookiis gatii mana kana kaffallee raawwanneerra jedhanii too sagantaa keessatti kabajaatti jiru. Sagantaa galataati kan isaan qabanii jechuudha. Bara 2018 iddoo kanarraa eebbisnee turre waldaa kana jechuudha. Har'a immoo mortgage waggaa 30tti jedhamee waggaa 5tti xumurreerra kan isaan jechaa jiran. Maarreen egaa mana tokko bitanii waggaa 5 keessatti yoo xumuran faayidaa maalii argatu isa jedhu irratti marii yookiis immoo afgaaffii gabaabduu kan taasisnu ta'a. Maarreen haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan isiniin jedha. Ani tichaa guddataati. Gama suuqa kanaatti kan agartan immoo Tafarii Adaree Awaash Awutoorraati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaa jenna. Keessumaa namoonni mortgagein waggaa 30 yoo jedhame waggaa 30 kan ta'e kana waggaa 5tti fixuun faayidaa maalii qabaa isa jedhu irratti namoota ogummaa mana bittaaf gurgurtaa qabanis ta'e gama faayinaansii irratti yookiis immoo hubannoo dinagdee qaban tokko lama dubbisnee kan isiniin dhageessinu ta'a. Kana qofa miti waaqeffannaa iddoo kanatti gaggeeffamus waan muraasa isin biraan geenya turtii gaarii nu waliin taasisniin jenna. Maarreen qophee keenya gama Oromoo Diaspora Media, Keelloo Media, Simbirtuu Media, haluma wal fakkaatuun Tafarii Adaree Tube fi gama chaanaalii 16 Keelii Reediyoo 101 qabxii 7 irratti nu hordofaan isiniin jira. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Amma seenne waaqeffannaa sana waliin kan caqasnu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Maqaan koo Waaggaarii Galataan jedhama. Itti gaafatame koo durataa jaarsolii waldaa warra Ebenezerii. Tole guyyaa har'aa kana sagantaa tokko qabdu. Sagantaan kunis keessumaa mana bittan paid off gochuudhaan guyyaa galataati kan isin qabdan. Mee inni kun akkamitti ta'uu danda'e? Mee duubatti deebisii nu yaadachiisime. Akkitti ta'e egaa seenaan isaa dheeraadha. Gabaabumatti lafa kaa'ee kan nu gargaare Waaqayyoodha. Waaqayyootu nu gargaare. Seenaan isaa yeroo duubatti deebinee ilaallu. Waggaa 5 fuuldura mana kanaa hamma tokko liqeeffannee hamma tokko immoo ofii keenya fundraisingidhaan hojii adda addaatiin amantoota irraa horii walitti qabuudhaan waldaa kana horii hamma tokko lafa keenye waldaa kana binne akkuma yeroo sanaa keenyatti waggaa 5 gidduutti mana kana immoo kaffallee ofirraa fixuu qabnaa jenne kan nuu kenname illee waggaa dheeraatti akka kaffallee finnuudha. Garuu murteeffannee kan nu kaane gargaarsa Waaqayyootiin yeroo gaabattee ofirraa baasuu qabna kan jedhu murteessine. Kanarraan ka'ee kana waggaa darbe Oktoobar keessa iyyuu kan kaffallee ofirraa fidne garuu guyyaa ayyaana isaatiitti qophoofne waggaa 5 mana kanatti galleetti akkasuma olooduukaa kaffaltii kan akka guyyaatti ofirraa fidne ayyaaneffachuudhaaf guyyaa kana murteeffanne garuu kan nu fidne Oktoobar waggaa 5 iyyuu guutuun ofirraa fidne jechuudha. Waaqayyootu nu gargaare kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Maqaan koo Biraanee Abdiisaan jedhama. Waldaa Ebenezer Oromoo Evangelical Church Minnesotaadha. Ani jaarsa waldaati akka miseensa jaarsa waldaatis building committee keessa jedhamu keessas immoo waggaa dheeraaf waggaa 10 egaa waldaan kun erga walitti dhufteeti waggaa 10fidha. Kanammoo achi keessattis immoo building committee sana keessattis akka nama tokkootti hojjechaa turre. Waldaan kun yeroo jalqaba yeroo walitti dhufnu uuma tokko hin qabnu turre. Harkuma duwwaa turre walka duwwaa baane garuu wal qabna turre. Warri walii wajjin jirru jaalala guddaa walii wajjin qabna turre. Maaliif akka Oromootti yeroo hundumaa mandara namaa keessa deemna akka Oromoo tokkootti jabaannee dhaabbannee waldaa mataa keenyaa godhachuu hin dandeenya isa jedhu murtoo mataa keenyaa fudhannee walitti dhufnee murtoo mataa keenyaa fudhannee horii walitti qabachuu jalqabnee hojii adda addaa hojjechuu jalqabnee lafa kubbaa downtown stadiumii deemnee sa'a 16 yerootti hojjenne qabna. Na yaadadhaa gaaf tokko Saturday ganama deemnee
midnight after midnight, Sunday after midnight, sa'aatii 16 hojjannee yeroo manatti deebinee qabna. Murtoo guddaa godhannee waldaa keenya bitannee waggaa 5 irraa waldaa kanatti galle. Waldaa kanatti waggaa 5 irraa galle yeroo gallu walii galle. Amma waggaa 5 kana keessatti gatii kana ofirraa baasuu qabnaa isa jedhu sana walii galle. Hojjannee hin finnaa horii keenya isaa kennaa waldaa fi taayitii isa jedhamu isa kennamuun ala kurnee keenyaan ala illaan na turre horii immoo qobaatti qabeenya keenya irraati jechuudha. Sanarraa olii gallee hojjannee morgeejii keenya Noovembar keessaa ofirraa fixne. Guyyaan har'aa guyyaa galataa guddaadha nuuf akka Oromoo tokko biyya ormaa keessa jiru tokko keessatti injifannoo guddaa nuti injifanneedha kun. Kana jechuun waggaa 5 irraa binnee mana kanatti gallee waggaa 5tti fixna jennee waggaa 5 otuun guutiin morgeejii keenya ofirraa xumurre. Har'a manni kun mana Oromoo biyya ormaa keessa jirudha jechuudha. Maqaan koo Daagim Gammadaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Bileeni naannoo Matiiwun Siitii jechaadha Minnesota keessa. Baay'ee gaarii har'a sagantaa addaa tokkodha kan qabdanii. Sagantaan keessan immoo dhimma mana bittanii mana sana immoo kaffaltii akka raawwattanidha. Mee wanti mana bitachuu fuuldura turee fi erga mana bitattanii jiru maal fakkaata? Eddii mana bitachuudhaaf yeroo baay'ee yaalaa turre kanus kan nu barbaachisee fi kan itti waaqeffachaa turre waldaa namaatti waldaan sun xinnaa ture. Oddoo bal'aa hin qabnu ijoolleen keenya lafa itti baratan akkasumas miseensonni waldaa keenya baay'achaa waan tureef oddoo xinnoo ture lafi makiinaa dhaabbannullee hin turre lafa namatti galle garuu oddoo bal'aa kan qabu ijoolleen keenya lafatti baratu kan qabdu waldaanillee waldaa guddaa miseensonni keenya yeroo dabalaa waan jiranii fi lafa isaanillee lafa ga'aa kan ta'e isarratti immoo oddoo giddu galeessa kan ta'e waan ta'eef oddoo mijaa'aadha jechaadha inni kun isa duraarra. Gaaffii biroon inni qabu keessumaa manni kun bitamee moorgeejiin yookiis liqaan mana kanaa waggaa 30tti kan kaffalamu ture garuu isin waggaa muraasatti akka xumurtanidha. Mee inni kun akkamitti ta'uu danda'e namoonni biroo yookiis waldaaleen biroo dhimma kanarraa maal baratu waldaas haa ta'u masgiidas haa ta'u giddugala hawaasaas haa ta'u isa kanarraa maal baratu akkamittis gootani mee? Kana akkamitti goone tokkoffaa piroojeektii adda addaa qopheessinee akkamittiin galii maddisiisa kan jedhu irratti karoora baafanne karoorri keenya karoora bifa 5 qabu ture. Inni tokko miseensa waldaa keenya miseensonni waldaa keenya akka buusan ture. Inni lammataa hojii tola ooltummaatu hojjetamaa ture. US Baankii fi TCF Stadiumii dhannee hojii tola ooltummaa hojjennee galii maddisiisaa turre. Konsertii guguddaa adda addaa qopheessaa turre. Akkasumas firoota keenya kan ta'an waldaa Oromoo bakka adda addaa jiran quunnamnee isaanillee nu gargaaraa turanii. Kanaatiif akkatti galii maddisiifnu karoora bifa adda addaa baafanne jechaadha. Bifa tokko hin taane bifa 5 deemne. Akkasumas immoo yeroo yerootti guyyaa itti galii maddisiisan qopheessine guyyaan itti galii maddisiisan sunis immoo horii akka nu dabaluu nu godhe jechaadha. Maqaan koo Tafaa Nagaasaan jedhama. Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru waanuma hojjetamaa jiru waan waggaa 5 keessatti waldaa kana keessatti yeroo dhufnu harka duwwaa dhufne akkasittiin jalqabame namoota kana walitti qabne akkamittiin akka gaggeeffamu achuma irratti haasa'amaa akka ture kanaan duras achi keessan ture qoree jaarsolii keessan ture waggaa 5f yeroo inni filamu iddoo kanatti yeroo inni filamu asitti muufii goone jechuudha. Hamma inni kaffalamee dhumutti as keessan ture. Bara koronaa keessas isa durattis haala haalaan tokko tokkoon namoota qindeessuudhaan bakka dhaqnee hojjennee namoota hojjennee finnee moorii kana walitti qabuudhaan namoota irraa immoo namoota gumaacha isaan gumaachanii isa fuunee walitti qabnee qindeessuudhaan akka gaggeessummaatti kan hojjennee
kunoo waggaa 5 keessatti finnaa inni waggaa 5 keessatti finnes jechuudha. Ati immoo muuxannoo isa kanaa qabdaa maaliif dhimma bittaaf gurgurtaa irratti hojjetta magaalaa Rakkoo keessatti haa ta'u waan akkasii kun yeroo baay'ee hin mudataa yoo mudate yoo namni advaanteejii maalirraa argata bu'aa maalirraa argata namoonni tokko morgeejiin koo waggaa 25 waggaa 20 waggaa 15 yookiis immoo waggaa 30 jiru yeroo baay'ee 30 kan namoonni beekan isa kana eeguu gadumaatti faayidaan isaa maaloodha yoo namni waggaa 5 gidduutti kaffalee waggaa muraasatti kaffale. Inni gaa akka lamatti ilaalama tokko kan dhuunfaatii fi kan dhaabbata adda addaa dhaabbata roojoo instituushinii yookiin waan akka churchii kuni potentiaalii yookiin dandeettii qaba. Dandeettii sanaanii hamma danda'ame dafee ofirraa baasee naa jedhee mul'ata isaa taanota darbuudhaaf gargaaraa jechuudha. Waldaan kuni yeroo kana kaffallee fi nuti teenyeedhuma isa kana duwwaa ennaa miti amma wanti nu kana yaadne jirru kanarra kan guddatuu fi waan kana guddatu jechuudhaaf hin dandeenya kan jedhudha. See baay'ee biyya kana keessattis keessumaa biyya alaa warra jirru biyya ambaa keessa warra jirru waldoota warra adii yookiin naannoo jirru kadhannee keessatti waaqeffanna. Inni kun waggoota dheeraa ba'aa guddaa nuti ta'ee kiyyoo guddaa nuti ta'ee akka barbaanne itti waaqeffachuudhaa fi tajaajila barbaannu itti gargaaramuudhaaf hin dandeenyu turre. Inni kun kiyyoo yeroo dheeraa waan tureef isa kana ofirraa buqqifneerra. Tokko mana ofii keenya qabaannee rakkina akkasii ofirraa cabsuudhaa hin dandeenya kan jechuudhaan murteeffanneetti gallee isa kanas immoo waggaa dheeraaf yoo ta'u malee waggaa gaabaatti ofirraa finnee humna dandeettii sana waan qabnuu fi gargaarsa waaqayyootiin kan ofirraa bituu dandeenyeerra. Inni kan dhuunfaa immoo akka addaatti ilaalamaa jiru. Dhuunfaan innis dhuunfaa isa baawwatti akka itti murteeffatedha. Waggaa 30 yoo ta'u malee namni yeroo gabaabaatti waggaa 10 15 20 sirraa cabsuu danda'a. Waggaa 30 jedhan malee waggaa 30 baatanii taa'uu miti wajjin du'uun qaban jechuudha. Kanaaf namni tokko murteeffatee jennaan isa kana waggaa yeroo gabaabaatti ofirraa fixatan immoo isa taa'u darbe jechuu danda'u qabachuudha. Nan guddadhachuu qabachuudha. Yoo yeroo darbe kan 300 bitee yeroo tanuma kun 600 bitaa yoo mana dhuunfaa bitee yoo deebi'ee apartimentiin bitaa yookiin dupleksiin bitaa nan guddadha jedhee namni akeekkate hojjechuun waa danda'amaa jechuudha. Namni dhuunfaa akka itti ilaalama kan dhaabbataa immoo yookiin immoo kan instituushinii tokko waan akka churchii keenyaafaa kun immoo nusi isa kana ofirraa baafnee chaaptarii itti aanutti darbuudha. Kanaan duwwaadhaan raawwannu tun taane chaaptarii inni itti aanu maalitti guddisuu dandeenya waan gurguddaa jechuudhaaf kennee jirra. Isa kana yeroo biraa akkasuma argama jennee yaadna garuu chaaptarii isa kanarraa gara tokkotti deemuudha kana xumurreerra ammoo isa guddaatti deemuudha. Kana immoo hin dandeenya jennee waan itti amanuu fi waaqayyo waan nu gargaaruu fi hin goona jennee yaadna. Biyya bakkee kanatti yoo fudhanne namoonni moorgeejiitti seenu moorgeejii kana waggaa 30 kaffaluu 20 kaffaluu waan amaleeffatame garuu isin waggaa 5tti kan isin gootan icciitiin waggaa 5tti xumuruu keessanii maali namoonni biroo maalirraa baratu waan kanarraa? Icciitiin isaa namoota keenya jabina namoota keenyaati. Amantiidhaan jaboon waan ofirratti murteessanii ofirraa kaffalanii isa lammaffaa immoo piroojeektii qopheessine adda addaan akka namoonni keessatti tolomtu mala kana hojjetan yeroo kwaasii taphi jiru achitti dhaqanii gaggeessuudhaan achi keessaa hojjechuudhaan achitti soorii achirraa mogumaachamu walitti finneete jechuudha. Akka kanatti qophaa'e kanaaf salphaatti kan nu kaffaluu barbaanne lammaffaa immoo intanaa kaffaluu hin barbaanne moorgeejii isaa baay'ee interest reetii cabsuudhaaf all yeroo amma dhufu dafneetti gaggalchuudhaan waan qabnu yeroo waggaatti immoo yeroo baalansiin cufamu jechuudha. Waggaatti yeroo raawwatu baajetii yeroo cufamu waan irraa hafe hundumaa fuunee achitti dabalsinaa jechuudha. Kanattiinis namoota motiveet gochuudhaan humna isaaniitiin akka danda'anitti warri horii hin qabne humnaan hojjetanii sarraa kan dhufu immoo finnee galchinaa jechuudha. Icciitiin isaa maali? Akkamitti waggaa 5tti xumuruu dandeessan? Icciitiin isaa dhimma murteessinee kaffalan hin kaffallaa jenne hin goona jennee baaneen hojjennaa nyaata hojjennee walitti gurgurraa ofuma keenya dhaabbannee finnee binnee hojjennee ofuma keenya immoo binnee nyaanna. Gadi baaneen hojjenna kennaa walirratti murteessina nuuni atas keessa teessee amma waggaa kana keessatti namni tokko 2000 xumurtu taanaan kennaa keetiin ali'achuudha walitti nufu kennaa nuti isa asraat isa kennaa kurnoo jedhamu sana wajjin walitti nufu kurnoon kee qobaatti mana kanaaf garuu waggaa kana keessatti 2000 kaffaluu qabna akka maatiitti maatii kee wajjin qabna walii galleeti mana keessaas walii galleeti asis walii galleeti kaffallee ofirraa xumurree sun yaadi tokkoon dhaabachuudha tokkummaa qabaachuudha jechuudha. Namni yogguu mana tokko bitu
eeggannoon namoonni gochuu qaban maali? Ati ekspertii gama sanarratti illee hojjettudha sabateef warreen nu caqasan isa kana qubatan barbaada. Mee pirezidaantummaa waldaa yookiis dura bu'ummaan alatti hojii biizinesi akkasiiti kanatu hojjettu. Hojii akkamitti hojjetta? Hojii kee xiqqoo ishee nu yaadachiisiiti. Namni erga eenyummaa kee bareen booda gama hojii kee jechuudha waldaadhaan alatti. Ergasii booda immoo mana yogguu bitanii namoonni maal gochuu qabu? Xiyyeeffannoo maaliif iddoo kennuu qabu? Mana egaa itti gaafatame koo as keessatti durataa waldaa kanaa ta'e si'a baay'ee deebi'ee hojjedheera. Yeroo waldaan kun bitames durataan ture. Ammas immoo itti deebi'een keessaa yeroo xinnoo boqonnaa fudhadheen ture. Ammas immoo itti na deebisanii ammas tajaajiluma kanarra hin jira. Amma durataa waldaa kanaa ta'e hin jira. Haa ta'u iyyuu malee egaa kan nu gargaare durataadhas waa'ee kanaattis immoo beekumsa sanan qaba waa'ee mana bittaaf gurgurtaa irratti. Inni kun waldaa kana iyyuu akka argannuuf xinnoo na gargaareera. Itti gaafatama sanas fudhadhee murtoo kennuudhaaf akkasuma immoo beekumsa kanas gargaaramuudhaaf waldaa kana argachuu irratti baay'ee nu gargaareera yeroo sana keessatti. Karaa beekumsa inni qabuun waldaa kana waan godhu hundumaa amma dandeetti gargaareera jechuu kooti Waaqayyo wajjin Waaqayyo nu gargaaree kana gooneerra. Si'a baay'ee isa gaaffii itti kan namootaatti deebi'uudhaaf namni akka adda addaatti mana yeroo bitatu karaa adda addaa ilaaluu danda'a. Xinnoo nama beekumsa nama keenyaa irraa kan si'a baay'een argamne tokko mana bitatanii keessa jiraachuu duwwaa miti. Biyya kana keessa qabeenyi guddaan namni qabaachuu danda'u horachuu danda'u mana jechuun mana bitattee kan isa kaan keessa kiraayii kennuu dandeessa isa kaan keessa jiraachuu dandeessa. Namoonni baay'een nam beekan namoota mana 20-30 qaban namni dhuunfaan tokko jechuudha. Inni kun maalirraa jalqaba? Ofiirraa jalqaba. Mana ofii keetii bitatta. Mana ofii keetii kana immoo ergi bittee booda attamitti akka kaffaltee fixu namni mana sana bitu si gorsuu danda'a. Yaada sii kennuu danda'a. Yaada adda addaa jira. Anis kan hin beeku. Isa kana asirratti illee ibsuudhaaf rakkisaadha. Garuu namni mana sii bite sun yookiin namni si gargaare sun si ibsuu danda'a. Mana tokko bitee mana sana kaffalee ofirraa fixus tun qabaatee nuti marra jirus immoo mana biraa ammas bitee kiraayii kennee namoota tokko 2, 3, 4 jedhanii 30, 40 warri qaban illee jiru namoonni baay'een kanaan jireenya isaanii guddifachuu danda'u jechuu kooti. Kanaafi karaa adda addaa jira karaa itti kana gargaaramanii irraanii jireenya ofiillee wayyeeffachuu danda'anii daandii mana tokko duwwaa bitatee kiraayii isa baqatee isa keessa taa'u duwwaatu hin taane mana sanarraan iyyuu qabeenya horachuun hin danda'ama. Mana 3, 4, 5 qabaachuu hin danda'ama. Walitti dhufanii 2, 3, 4, 5 illee walitti bitanii qabaachuu hin danda'ama. Muuxannoo akkasii godhannee beekna waan ta'eef. Kanaafi dandeettiin jechuun mana qabaachuudhaaf dandeettii guddaan barbaadu. Namni horii xinnoodhaan jalqabee itti guddachaa deemuu danda'a. Jireenyi namoota biyya hambaa jiranii akka ittiin gara fuulduraatti fooyyeffachuu danda'u. Namoonni appaartimentii kiraayii fudhatanii taa'urraa mana adda addaa kireeffatanii taa'urraa hamma hojii qabaatanitti walitti dhufanii mana bitatanii jireenya isaanii ijaarratanii fooyyeffachuu danda'u. Muuxannoo kana walii hiruu dandeenya. Yeroo biraa namootiin gargaara namooti baay'een jiru. Ammas kana jiru mokkoti waan ta'eef itti fufaa. Garuu namni keenya ani ergaan dabarsuu barbaadu namni keenya jireenya isaa karaa adda addaatiin wayyeeffachuu carraa baay'een jira irratti hojjechuu qabaachuu kootee walumaa gala. Yogguu galmi kun bitame namoota ribaanii yookiis immoo akka seensaaf muran keessaa nama tokko turte na yaadadha guyyaa sana. Mee yogguu sana qormaata sana keessa dabartanii bittanii har'a immoo yeroo kanarra geessanii namoonni biroo maalirraa baratu? Waldaalee ta'uu danda'u cherchii akkasuma immoo masgiidallee ta'uu malu yookiis immoo giddugala hawaasaa yookiis community center ta'uu danda'u. Isa kanarraa maal barata? Oromoon yoo walitti dhufee hagam milkeessuu akka danda'u maal barata namni? Yaa sirriidha. Kanumti otuma walii wajjin hin jirru hin dandeenyu. Waldaa maal binnaa bituu hin dandeenyu. Isinis hin dandeessanii kan nuun jedhee abjuun kutachiisu hin dhimne baay'eetu dhiba ture. Garuu nuti jabaannee jalqabuu keenyarraa kan ka'e warrumti dura duubatti deebi'eyyuu yeroo nuun ilaalu itti fufee hojjete harka wal qabannee walii gallee dhaabbannee jechuudha. Kanaaf Oromoon duubatti deebi'uu dhiisee ani nan danda'a. Baqa hin dandeenyaadhaan hin dandeenya waa tokko gochuu hin dandeenya jedhee jaalalaa fi wal baachuutiin kana keessatti wal dhibuun dhibee miti. Garuu walitti dubbannee walii galla isa karaarraa akaate karaatti deeffannaa wal jajjabeessinaa humna walii laannaa mogolee waliin buufnu amma dandeenyatti wal dhaabneetu adda nageenya. Akkasuma walii wajjiniin yaada tokkoon hafuura tokkoon yaada tokko godhatanii wal mormuu dhiisanii wal kabajuun. Wal kabajuu immoo kan fakkaate hin jiru. Ani yoon si kabajee yooti na kabajee wal kabajanii walii wajjin dhaabbachuun hundumtuu wal qixxeedha. Waaqayyos yeroo nama hundumaa wal qixxee godhee uume. Kanaaf nutis akka sanatti ilaallee yoo walii wajjin hin dhaabbanne
iddoo fedhettiyyuu lafa mootummaa garaagaraa polotikaa adda addaa keessattis haa ta'u iddoo tokkos haa ta'u tokkummaan murtoodhaa jedhetaniin amanu. Maaliif mana bituu isaa dhaqa namoonni jedhantu jiru fakkeenyaaf maali yoon appaartimentii kireeffadhee itti gaafatamummaa tokko iyyuu hin qabu mana ciisichaa lama yoon kireeffadhe nagaa jedhu itti gaafatamummaa sana namoonni jibbanis jiru. Mana bituun faayidaa ni qaba jettee yaadda akka ogeessa tokkotti? Faayidaa inni qabu tokko qabeenya ijaarratta yeroo mana kiraa kee teessu abbaa mana sanaatiif kaffalaa jirta namoota akka isa nama sirriitti sana godheef mana kiraa kaffalaa jirta gaafa ofii bitatteetu garuu ofiif kaffalatta. Ofii kaffalatta akka meera ritaayimentii yookiin itti sooramallee bahuu dandeessa jechuudha qabeenya horachaa jirta yeroo mana keessa jirtu. Dhaamsan dabarsuu barbaadu yoo jabaannee waaqayyoon of dura buufnee tokkummaa qabaannee waliigaltee qabaannee biyya kanatti waan guddaa hojjechuu dandeenya. Kanaatiif uummanni keenya walotumsee tokkummaa isaa qabatee waaqayyoon immoo of dura buuse yoo jedhe waan guddaa hojjechuu danda'a. Kanarraati kanan baradhe kana. Haa ta'u guddaa gadhatame fayyaa ta'a isinillee. Gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa isinillee akka kanaatti nu kabajanii nu wajjiniin dhuftanii dhaabachuu keessaniif tokkummaa nu wajjiniin agarsiisuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisuu waldaa keessanidha. Waldaa Oromoo hundumaati waldaan kun gooftaan haa ulfaatu eebbifame gooftaan isaa eebbisu.